Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Boontuu chaanaal 55 kan taatan biyya keessas biyya alaas kan jiraattan dhalaa addaan kan taatan marti keessanuu sagalee koo kan dhaggeeffattan afaan kana kan dandeessan hundumti keessanuu nageenya araar jaalalli waaqayyoo iddoo filafartanitti dachaa dirriba ta'e isiniif yaawaayatuu obboleewwan koo akkasumas kabajamtoota fi hordoftoota chaanaalii Boontuu kan taatan marti keessanuu anaa dhufu baga nagaan dhuftanii kan daawwachaa jirtan kan Boontuu jajjabeessa jirtan hundumti keessanuu galatooma. Egaa Boontuu jajjabeessuu hin dagatinaa. Boontuun dhugaa jechootaan ishee ittiin barreeffamaan barreessee fixuu dadhabuu koorraa kan ka'e jechuudha. Guyyaa kana galateeffachuudhaaf gara mana isheetti carraa argadhee kanan dhufe. Egaa jajjabeessaa taalentii adda ta'e jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanan kan isheen qabdu. Ani kan nan beekne laga daadhii Yuubiin jedhama. Asumaan na bara warri maatii Boontuu taatanii maatii kun taane maatii kootti dabalama. Akkasumas obboleettii keenya Boontuu jajjabeessuudhaan bira dhaabbachuudhaan Boontuu jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha obboleewwan koo. Egaa guyyaa irraa kana Boontuun chaanaalii ishee irratti yookiin istiidiyoo ishee keessatti na gaabbastee jirti. Boontuu koo guddaa galatoomee eebbifame. Hiriyoota kee yuutuubaroota keessa na filattee guyyaa irraa kana gara istiidiyoo keetti na affeeruu keetiif maqaa waaqayyootiin guddaa galatoomee siin jechuudhaan gaafii ati na gaafattee si deebisuudhaaf nan yaala jechuudha. Haga waaqayyoon na ayyametti garuu gaafa isheen na gaafatte baay'ee gaafii ciccimaadha jechuudha. Egaa gaafii kana iddoon deebisutti hunduma gurna oofalchaan saniin jedha. Tokkoffaa irratti kan jiru gaafiin tokkoffaa mee of ibsii jedha. Oh my god, of ibsi. Dhugaa namni of ibsuurraa hiriyoonni keessoo si ibsanii amma ani fakkeenyaaf Boontuu jabduu akka isheen taate akkasumas obsa qabeetti akka isheen taate ani Boontuu akkas jedhee dubbachuu nan danda'a jechuudha. Ishee ibsuu nan danda'a. Ani amma fakkeenyaaf beektuudha kanneen nan beeka jedhee keessa koo baay'ee akkas dubbachuun nan gammachiisu waa'ee koo jechuudha. Waa'ee koo namni odeesse na gammachiisa malee ofii kooti of ibsu hamma kana hunda hin jaaladhu jechuudha. Kana fakkaata. Maqaa koo ta'e maqaa koo ni beektu jedheen yaada jechuudha. Maqaan koo inni maatiin koo akka eenyummaa tokkotti of ibsuu yookiin immoo waa'ee koo maqaa koo baruu warri barbaadan jechuudha. Maqaan koo yaa birqeedha jechuudha kan maatiin koo ittiin na waaman. Kanarraa kan hafe waa'ee koo namni duna ibseeti desneedha jechuudha. Gaafiin inni lammaffaanii biyya kee keessa otoo jirtuu maal hojjechuu feeta ture jedha. Biyya kiyya keessa yeroon jirutti maal hojjechuu feete kan jedhuu fi ani barachuun fedha ture jechuudha. Biyya kootirra gaafan jirutti egaa yeroon asii galu wantan hojjedhu hin beeku. Yaa'u jireenyi takka ol takkas gadi waan ta'eef yeroon achi jirutti dhugaa dubbachuuf taanaan hojii akkanaa irratti bobba'ee hojjedhee yaadee hin turre. Garuu gaafan biyya jirutti yaa'u kaaffee banii kaaffeen hojjechaa ture jechuudha. Kaaffee dhufa kooti innaa hawwii akkasittis hojjechuudhaaf kaka'umsa akkasiin qabu. Garuu barumsa barachuudhaaf hawwii guddaan qaba dhugaa rabbinna. Kanaaf barumsi umurii hin daangessu waan ta'eef osoo hin baradhee hojii dhuunfaa kooti gama barumsaan jechuudha. Osoon hojjedheeti na gammachiisa jechuudha. Akka dhuunfaa kootitti immoo ammaaf yaada kanan jiru yaa'u isinitti na argisiisa mana kootirratti na eega. Gaafii sadaffaanii abbaa warraa qabdaa yoo qabaatte akkamitti jaalala isaa ibsitaa jedha. Oh my god, galata waaqayyoo. Abbaa manaa nan qaba kan waaqayyoon naaf kenne jechuudha. Abbaa manaa jechuun kennaadha jechuudha. Waaqayyoon gaafa sii kenne jechuudha jireenya gaa'ilaa kan godhattu. Kanaaf abbaan manaa koo ija kooti anaaf gabaabsa gaafan dubbadhu jechuudha. Dhugaa
biyya lafaatirra hanga jiraatutti nama taate yaa gargaartuu yookiin immoo gargaaraa duuba kee kan waliin mari'attu jireenya kee kan wajjiniin jiraattu waa'ee kee kan wajjiniin odeessitu qabaachuu qabda waan ta'eef anis abbaa manaa akkasiin qaba jedheen yaada. Kanaaf abbaan manaa koo waan hunda gooti jechuudha. Waaqayyoodhaa gaditti haadha koollee nan jaaladha. Innaa kana fakkaataa jechuudha. Gaafiin inni afuraffaanii haadha keetii fi abbaa kee kam irra caalaa jaalatta sababa waliin jedha. Asirratti gaafii walaa madolsiisuu jechuudha. Boontii kana gaafatte dhiifama waliini. Haadha kee immoo abbaa keetirra jaalatta. Oh my god, lamaan isaaniitti irraa wanta dhufeefu ani lamaan isaanii addaan hin baasu garuu keessa koo baay'ee kan na gaafachiisu haadha kooti maaliifi dadhabbii baay'eedha jechuudha. Haati ofii biyya jechuudha. Haati ani gabaabsee gaafan dubbadhu haati biyya, haati waan hunda kooti ji'a 9 garaatti na baatte waggaa 2 harmoomsuudhaan jechuudha. Kan ishiin dafaa qanaan jetteetu kan ishiin na guddiste. Kanaafi haati koo waan hunda kooti bakka dhugaa. Waan hunda koo gaafa rakkadhe rakkoo kana nutti immoo gaafan gadda koo kanan ishee waliin qooddadudha jechuudha. Haadha akkasiidha kanan qabu dhugaa. Biyya ormaa kanarra taa'ee guyyoota waa'eedha jechuudha. Kanan abjuudhaan ishee argaa ture. Egaa ijaan agaan argutti baay'een muddamaa jira jechuudha. Waaqayyo yoo jedhe yeroo keessattis nan gala waan ta'eef egaa waaqayyoon haadha koo ija nagaadhaan akka na argisiisu anis abdiin waaqayyo irraa qaba. Kanaaf siniin jedha garuu lamaan isaaniitu eenyurra caala kan jedhu addaan osoo hin baasee dubbachuu natti tola jechuudha. Gaafiin inni shanaffaanii umuriin kee meeqa? Biyya Arabaa meeqatti dhuftee? Umuriin kee meeqa? Oh my god. Umurii hin beeku. Umurii ani gaafaan dhaladhu hin beeku. Warra kulleen akka isaan kalbuleetti na godhan hin taasisne paaspoortii gaafan baasisu hundumti keenya ni beekna. Akka wanta soowwaatiin bari kan baafanne jechuudha. Sijjammadda immoo dubartiin umurii ishee ni himattu. Haadhati mataa boontii no. Kaalkuleetii gootanii koo waggaa amma kanaatti an biyyaa wayi gaafa siniin jedhu oh my god dulloomte naan jechuudha fisin. Innaa kanaaf hara natti haafu. Gaafiin inni ja'affaanii gaa'ela kee yeroo gaggeeffattu haala kamiin gaggeeffattedha? Gaa'ela koo gaafan gaggeeffadhu yaa warra mana amantaatiin miti kanan gaa'ela koo gaggeeffadhe garuu yaa maatiin kan beekanii siraata mataa isaa danda'e jechuudha. Akka seera biyya keenyatti yaa shawaadha. Ani naannoo lagadaatidha jechuudha dhaloonni kuni. Mana amantaa osoo hin taane garuu abboonni mana amantaa kan eebbisanii qalabatii kan isaan nutti kan isaan godhan qalabatii jechuudha. Yaa qalabatiin kana yookaan isinitti mul'atu ta'e innaa kana jechuudha eebbisanii kadhannaa irratti taasisuudhaan jechuudha nu lamaan keenyattu kan isaan harka keenya irratti yookiin immoo siraata gaabichaa kan nuuf taasisan jechuudha. Yaa eebban jechuudha. Innaa kana fakkaata garuu gama amantaa gaafa jettu yaa mana amantaa deemnee yaa taayiliidhaan miti jechuudha kan nu wal fuune kana. Innaa kana fakkaata gaa'elli gamanaan ittiin gaggeesse. Gaafiin inni torbaffaanii muudannoon si mudate keessaa muraasa isaadha. Muudannoon na mudate biyya hambaa kanarratti jechuudha. Mudannoo cimaadha jechuudha kan inni mudate gama amantaatiin jechuudha. Mudannoon kunis kan inni mudate yaa yeroo duraatiif dhufee nu lamaan keenya yaa Itoophiyaadha. Innaa ishii musliimaanii ortodoksidha jechuudha. Yeroo hundaa kadhannaa irratti jechuudha nu kan wal qeeqnu amantaa yaa fannoon akkuma biyya dhufetti jechuudha kan morma kootirratti nu kan jiru. Fannoodhaan jechuudha kan qeeqxu. Kanaaf qeeqni akkasumatti itti fufee jechuudha dhufee guyyaa lammaffaarraa eegalee jechuudha wanti kuni gama amantaatiin
dhaqqaa'inaaf akkasiitu nu walii qabnu waan siniin jedha. Biyya keessa gaafa jirru bareedaadha walaaqeeqnu jechuudha. Garuu biyya ormaata irratti walqeequun amantaa ofii kiyya caalaa kiyya caalu jedhanii walqeequun uumaaf hin barbaachisu. Seenaan kun baay'ee bal'aadha jechuudha. Osoo isinitti himee isin boochisuu danda'a garuu gama amantaatiin baay'ee walitti buunee poolisii bira haga deemnutti osoo isinitti argisiisee bakkeen kun jechuudha ilkaan isheetiin kan na nyaatte bakkee kana ni jira jechuudha. Meebii guyyaa tokko gaafan biyyatti galee seenaa kana bal'isee isinitti himuu hin danda'a jechuudha. Poolisiin dhufee haga mana hidhaa nu geessutti gahutti jechuudha. Dubbiin kun kan deeme jechuudha. Waa amantaatiin kan ka'e nan sagachiistu bakka olola baay'eedha jechuudha. Kan isin haasoftee na poolisii biraan jechuudha kan nu gahee. Egaa gaafa sanii fannoo morma kootirraa illee inni kuttee fannoo kanaan illee na huutee morma bakka kana akkanatti na deematee jira. Fannoon kun yeroo inni biyyaa dhufu baay'ee furdaadha jechuudha. Kirriin isaa kirrii saniin jechuudha morma koo ni huutee ያው ዲያብሎስ ይህ መስቀል ማለት መስቀል ኃይላችን ነው። መስቀል ቤዛችን ነው። መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው። ይሁድ ይክዱታል፣ እኛ ግን እናምናለን። ያመንነውንም እንድናለን ድነናል ማለት ነው በመስቀል እና መስቀሌ ከናን ባይ'echuudha fawwallolle hiikina anjetti kadhanna yaw wangeela dubbisna anjetti dhugaan sinin jedha. Ganama gaafanani wangeela walirratti dubbisu guyyaa itti bookaa faachira jechuudha. Guyyaa itti boodhaa kaatu jechuudha. Guyyaa itti bakka imacarsha bakka guyyaan ishiin itti tanaan daddufaa jira jechuudha. Akkas osoo jedhu kaayigaa macarshaan isaa dubbiin kuni poolisii bira jechuudha kan inni gahee. Kana jechuudha mudannoo kana yaw kidaane biratiitti of kenneedha jechuudha. Guyyaa kidaane biratiidhaanii fi ishiin kan wallollee wal dabaddabnee na sagachiistu naan jettee akkatti taa'een eerfooniin dhaggeeffachaa jira jechuudha. Bilbila yaw bilbila waan siniin jedha. Eerfooniidhaan malee normaalii bilbila banee sagalee faarfannaa dammoo dhugaan siniin jedha dhaggeeffachuun baay'ee dasnan jedhu jechuudha. Mana amantaa keessatti waan guddanneef haga kan hundaa dhaggeeffachuudhaafis keessi kun hangoogga'ana jechuudha. Sirboota adda addaa ishiin na yaa'uka hojii diiyaabiloos akkanani faarfannaa dhaggeeffadhu akkanani wangeelota zabgatee adda addaa dhaggeeffadhuun beekti waan ta'eef itti ka'a jechuudha. Manfasiin isheerra jirunna aaninnaan koo ulfa dhugaa rabbii gisee tokko gaafan uumaa hin dhaggeeffanne bakka aniif ishiin jaalala adda ta'e kan gaafan ani dammoo gochaan waaqayyoo dubbiin waaqayyoo gaafan dubbadhe gaafan waaldarratti jechoota isaa gaafan dhaggeeffadhe bakka macarashaa illee nu mindittaalla na wanta akkanaati jechuudha kan na mudate dhumni isaa dammoo yaa'u waaqayyoo nu kidaan irratti nu dabarsiteetis